Wala dirdawaan akkattuu nu taate waa'ee dirdawaa isin galchuu warra joosan jechuudha. Sirriitti qalbifadha. Dirdawaa irratti ugaasonni Somaalee sagantaa sirriitti dhufanii muuziyeemii Somaalee ijaaruudhaaf lafa nu gaafatan lafumaan dhagaa bu'uuraa kaayee fi jee deebisuu taaburu. Kadir Juwar. Murtii maal jeenaan jaa uqsum billaahi Kadir Juwar irraa dhimma tokko haddatti qabnu waggaa lama dura dubbachaati turre. Kadir Juwar ibsa kanarraa addaa boru yuutubaroota sanirraa isin dhageessa yoo jiraate murtiin kijibaanaan jaa. Kana jechuun quba qabaadhaa. Gaafa adeeroo Ali Birraan du'e kadhannee wacnee waca kanaa olii goonee Dirreedhaa irratti mana barumsaa Ali Birraa akka ijaaramuuf gaafanne. Abbootiin qabeenyaa nuutu ijaaraa lafa nuu kannaa jaaniin kiiloomeetira 10 baasaniiti 3 kiiloo bakka jaamutti akka ijaaramu godhan. Quba qabdan isin hundinuu. Kadiroon dila kana hunda maaliif jennee anu ajaa'ibe. Tatanatti aantu lafti magaalaa keessatti siidara Ali Birraa irratti ijaaramuudhaaf ulfaate. Hoggaa ugaasota Somaaleetiif dhagaan bu'uuraa muuziyeemii Somaaleedhaa jechuun lafa aadaa jiddugala aadaa Somaalee ijaaruudhaaf lafti kannamte Dirreedhaan hin kannamne akka jechuuti.